Gogguu fi dhodhoo hidhii akkamitti hambisnaa? Tokkoffaa hidhii jiisuu yookaan immoo laaffisuudhaaf hancufaan dibuu dhiisuu yookaan arraabuu dhiisuu. Hancufti sun dafee goggogaa hidhiin keenya irra caalaatti madaa'aa deemaa jechuudha. Lammaffaa afuura yeroo baafannu funyaan keenyaan afuura baafachuu, funyaan hin arganu. Afaaniin kan argannu yoo ta'e qilleensi hidhii keenya goggogsaa jechuudha. Sanbooda dhodhoosuu danda'a jechuudha. Sadaffaan bishaan gahaa dhuguudha. Bishaan gahaa dhuguu yoo baanne afaan keenya dabalatee hidhiin keenya ni goggoga. Kanaafuu rakkoo akkasiitiin yoo qabamnee jiraanne oduun dhabatenuyyuu dhuguun gaariidha. Arfaffaa qilleensa gogaa fi qorraa keessa yeroo deemnu dibatoota aduu dhoowwan saaniskiriin warreen jedhaman dibachuu. Dabalataanis kafana mormatti maratan iskaarfii kan jedhamu hidhii irra buufachuu akka qorra irra gonne. Shanaffaa wantoota qaamni keenya akka alagaatti ilaalu dibachuu dhiisuu, fakkeenyaaf qalamoota adda addaa fi keemikaalota hidhii keenya miidhuu danda'a. Maddi odeeffannoo Fuula FB Dr. Gurmeessaa.